gannatti rooba akkanuma gidduu ciisa. Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Mattuutti hojiin kenna tajaajilamummaa ganna kana hojjetamu har'a ifattee galee jira. Magaalichatti guyyaa har'aa jilli qindeessaa kilaastara hawaasummaa Oromiyaa obbo Abdullaa Haqimuluu fi bakka hooggantoonni sadarkaa godinaa fi magaalaa argamanitti hojiin ijaarsa mana harka qalleeyyii kun eegalchiifamee jira. Tiibaan bulchiinsa magaalaa Mattuu saganticha irratti argamuun akka jedhanitti hojii kenna tajaajila lammummaa ganna kanaatiin hojiileen gurguddoon hedduun karoorfannee hojiitti galleerra jedhaniiru. Kana keessaas tokko mana harka qalleeyyii ijaaruu yoo ta'u hanga yoonaatti mana 15 ijaaruu fi guyyaa har'aas mana harka qalleeyyii tokko ijaaraa jiraachuu ibsaniiru. Atama qabanne kana guutummaa guutuu ganda ja'an qabnu keessatti hundumaa waliin geenye sarara darbinee hojjechuudhaaf illee deeggarsa abbootii qabeenyaa namoonni adda addaa beektonni as keessa jiran hundumtu dhuunfaadhaan illee kana ijaaruudhaaf kan qophaa'an baay'een isaanii waa jiranuuf karoora keenya galmaan ga'uudhaafis hin milkoofna kan jedhu sana yaaduma kaasuudhaaf. Haaluma kanaan magaalicha keessatti ganna kanatti hojii tajaajila lammummaa arjoommii dhiigaa qulqullina magaalaa akkasumas dhaabbiin biqiltuu kan gaggeeffamu ta'uu ibsanii jiru. Harka qalleeyyiin guyyaa har'aa ijaarsi manaa taasifameefis gammadoo ta'uu ibsaniiru. Lolaan siree koo jala achii gannatti rooba akkanuma gidduu ciisa lafan jitu wallaale. Ijoolleen baan qabneen guddisaa jira barsiisaa jira. Nama na qarqaaru qabu firan qabu horiin qabu nan qabu humni koo dhumeera lafan taa'een kaa'u. Amma immoo waaqayyo duwwaan nama miti waaqayyo duwwaan isina yaadatu hunda keessaniif dhaabbatu buddeena guddaa isiniif kennu. Wanti gammachuun natti dhiyaate kun hundumtuu nuuf yaa'ee dhufuu isaa warra gadadamoota yaadachuu isaa waaqayyo guddaatti hin galateeffadha. Maaliif durii yaadatamnu waa'een keenya beekamu dhugaadha ministeericha muummee Dooktara Abiyyi waaqayyo isaa eebbisuun jedhan gama kooti. Bara yaadagi keessa gaazexaa xintinaatti baanee laxxafamna malee akka mana arganne hin teenyu. Bara dheeraa mana abbaa dhuunfaa keessatti hin gisee kodama.